أيها المؤمنون بالله يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله وبارك الله فيكم وأسعد الله أوقاتكم بكل أمن وأمان. بقى جراتا بقى ربي أسير سنجه ركو تنكا ناسون مدت ربي قرى نقياتي تهيك ربي قلبي تينا حواسا في موتم ما كينا ولي قلتي قلني إسهاقه ربي كينا قلتي نقلتا واننو هلكان قياد آباني أنقو إلما كينا اتنوفي دي ربي نجنف تنافي ilmi keenna gara angoo wayta dhufe hirrafne dirra lafa nu gahe gurzaa waggaa 27 mootummaan namni umrii kiyyaa tolchee beeku mootummaa wayyaaneeti waa xiqqoo qachee as aantu dargii quba qaba mootummaa wayyaaneeti waggaa 27 gurza oyne ويتا إلمان تينا ديني كينا مرقيني كينا قرأ أنقوتي تلوفي علمي ربي انقافا نسون قرأ هجيتي تلوفي جنة اترافني فجوان أكسي قفون أكسي نمودتي جنان رفني أمانتي أفي إرنمني وان جالتو هنك أبوان تهيف جج أكا أمة إسلاماتت دينا نبي كينات ألا تروهين تنك إيمان قبضوان تاتيف جج كرانا قياتي أصوران مو إرن الجنة أصور سبي جبير رفت شيفني أصور سبا في سبلم رفت شيفني قوق أمنوا التجرو bulchiin sabiyyateen naatitti mul'ifachuun dirqama nurratti ta'ee ilmooleen teenna karaa saniin soorata ibiddaa nu harkaa taate jannata ofii kenneefi rabbiin warra isaaniititti bishaan qabbanaa qalbii fi onnetti haa qicu wa inshaa Allah ilmaan sunii ilmaanu maganda numarti itti deemaa jirru karaa kanaan galaa rabbi jedheeni eega galtin oolin baga akkanatti galte shahaadaa argattee galte jannata ofiitiin rabbi isaan haa gammachiisu wanni ani jechuu barbaadu bakka kanatti wal dhagayuun qaama biyya bulchu ka islaama bakka bu'e كلما فاك بيكين نبلج وليف ولين تاءني مرئتني واتفايدا بيا في بيوتين ناتين إسان أي بيان بغيون دركما كين نتايا إسلام من هم دي في برقا نغيات حقام ميلا فبوت اللي إسلاما ميتي سرين إسلاما اللي فوتك قلجت إسلاما ميتي سرين قند إسلاماتي تقدت اللي قادي لفبو إفوتك قلجت كبريتا بيتي قلتون جولين يوهر كالفبو سرين مونا إسلاماتي تقدت تفوتك قلجت قلجو اللي قبت زمن إسلام مفقوق أمني لولي إرجع موتومان كنا قدي به
wawwal dhageenne mariidhaan furmaata argaturratti ijoolleen teenna dhumte jedhe. Magaalaan mana amantiitiin ala jirtu magaalaa miti inni jedhe. Dhugaa walirraa dhagahuuf walii dhagahuun dirqama kenna. Nagayatti namni ruuha qabu marato jaba bal bineensi qurxummiin bahara jirtu itti ajamti waan ta'eef jecha. Wal dhageenne kallattii misoomaatiif biyya biyyoo teenna guddifnee bulchiisotii kenna dhageenne biyya ambaatetti isii qixxeessuuf dhaabachuu kan duraa sanirratti deebi'uu qabna. Seenaa kenna isa duraa ka tokkochummaan yoo an itti dhufee mucaal sabaaf sablammii ibimmaan booyu maal taate eenyu si bochise diinas si dhahe an jedhuun sanitti deebi'uu qabna. Akkasuma sabaaf sablammii yoo ilmi kiyya ibimmaan booye eenyu si dhahe eenyu si bochise ka jedhaniin sanitti deebi'uu qabna. Wal baachuun wal dandayuun walii obsuu walii kennuu walii ergisuu kenna bareeda sanitti deebinee kallattii diinaa kenna dagaayisuutiif kallattii guutuu biyya teennaa guddifne biyya ambaatitti xaggaasisuu qixxeessuutitti haa deebinu jechuun dhaamsa kiyya taya. Nama lallabni kun sibira gahe maraaf tika rabbii kiyyaa keessa naa jiraadha. Baga tokko taatanii waan diinatti deemu lakkinarraa dhaabi mootummaa kiyya baga jettan harka keessaa naa fudhu bakki kun bakka anaasii wal komachiisu baga jettan. Nuti mootummaa qabna baga dubbiftan bulchiisotii mana marii muslimtoota federaalaatii fi kan naannoollee qabna baga dubbiftan baga quuqama keessa mul'ifattan. Diinaa kanatu diinaa ar'aa duniyaallee daandii isaa irra yoo deemne biyyaa fi biyyoo fi biyyeen toltu. Diinaa kanatu diinaa isa yoo qabanne gaafa niitiin nu biraa hafte ilmoon nu biraa hafte gaafa biyyee taane mana maqaan qabrii kabooroon isaa lahdii suufaa fi karabatiin isaa uffanni maaragni isaa sadii xaaqaa ati gadiin buutu sanii sunuu biyyeedhaa fi mitiidha yoo su mulqamu guyyaa gaafa sanii wanni ati ittiin kuftullee diinaa kana wanni ati ittiin baatullee diinaa kana itti dalayde taanaan isa bira dhaabatte taanaan hadhaaf mi'aa keessatti hin milkooyta. Isatti duuda galte taanaan hin kasaarta. Namni boru mitii fi konfiin isa nyaachuu hedduu waan nyaatu bichaa hin argu waan isa nyaatullee beekuu barbaachisa waan ta'eef baga ilmaa fi ilmoodhaan abbaa fi haadhaan agichaa booroon tokko taatanii diinaa keessan bira dhaabattan isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Wayita bira dhaabanne erga mootummaan kenna nu dhagaye ammoo kennaa miti nu martinu kiyya jechuun hin dirqama kenna. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim. Naannoo musliimaati, naannoo ortodoksiiti, naannoo amantoota wangeelaati. Kanadha Oromiyaan kanaa ala yaadamu hin jiru. Ololli tokko tokko kan bitaaf mirga dhagahamu jira. Warri walqixxummaa amantaa hin galleef gocha tokko yoo raawwatan hin beekne kana yeroo baay'ee naasaan nageenya isa kanaaf mootummaan naannoo keenyaa iddoon qabu. Amantoonni hundumtuu bilisummaadhaan walqixxummaadhaan naannoo keessatti gammachuudhaan jiraatan isa keessatti immoo gahee isaanii keessatti bahaa jiran gara fuulduraatti cimsanii bahan ta'uunsaa ifatti hubatamuu danda'u tura jiraata. Kana qofa osoo hin taane naannoon keenya iddoon charchiin amantaa wangeelotaa kuma kudhannootaan keessatti argamu, masjiidonni kuma kudhannootaan keessatti argamu, amantaan ortodoksii kuma kudhannootaan keessatti argamu, amantaan waaqeffannaas kuma kudhannootaan keessatti argamudha. Amantootaaf immoo iddoo barbaachisu waan barbaachisu hunda mootummaa gochaa jiru gara fuulduraattis gochuudhaaf deemudha. Kana kan godhuuf maaliif mootummaan amantootaaf iddoo amantaa isaaniitti gaggeeffatan dhiyeessuun iddoo yoo lubbuu kanaan addunyaa kanarraa darban iddootti qubatan mijeessuun dirqama mootummaati. Waan kennaadhaan godhu miti dirqama isaati. Isa kana hojiitti kee jira. Oromiyaa guutuun
iddoo kamitti magaalaa, iddoo kamitti qonna, iddoo kamitti mana amantaa, iddoo kamitti kun hundi qoratameera jechaadha 100%. Kanaaf kana giddu galeessa godhanii waggoottan 20 dhufu keessatti magaalota Oromiyaa keessa jiru parsantaa 22 irraa parsantaa 48 irraan geenyaa jenneetu jechaa jira. Kana jechuun laayivlihuudiin magaalaa keessa jiru daldalli, tajaajilli adda addaa, industiriin akka bal'atu, qonni magaalaa akka bal'atu gochuudhaan magaalota bal'isuudhaaf hojjechaa jira jechaadha. Kan yeroo hojjechuudhaaf kaanu kanaan dura pilaanidhaan magaalonni hoogganamaan turre. Tokkoffaa rakkoon tokko kaasaan. Lammaffaan immoo fedhii siyaasaa adda addaatu jira. Weerara lafaa adda addaatu gaggeeffama Oromiyaa keessatti. Isa kanaaf amantoota wangeelaa hundumtuu deeggarsa cimaa godhan itti gaafatamummaa olaanaa bahanii kana gochuudhaan naannoon keenya tasgabbiidhaan akka itti fufu rakkooleen jiran kun immoo marii fi marabbaadhaan akka hiikamaa deeman hojii hojjetameef carraa kanaan maqaa kootiif maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin galateeffachaatiin xiyyeeffannoo addaatiin mootummaan naannoo keenya waan barbaachisu hunda dhiyeessee jijjiiruudhaaf hojii guddaadha kan hojjetaa jiru. Isa kana yeroo goonu weerarri lafaa guddaan gaggeeffame yeroo guutan darban. Weerara lafaa gaggeeffame sana irratti immoo waan pilaanii hin qabne, waan dhalli namaa boru keessa jiraachuu hin dandeenyetu ijaaramee jira. Kun karaa qabachuu qaba jechaadha. Kana karaa qabsiisuudhaaf mootummaan naannoo keenya xiyyeeffannoo keenya hojjechaati kan jiru. Xiyyeeffannoo keenya hojjechaa jira. Hojii kana keessatti walhubannoo